Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroon mana kanaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayibii laayik godhaa maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Warroon mana kanaaf immoo maatii taatanii laayikii sheerirree godhaa koomentirree barreessaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu oolmaa sharafaa yookaan jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo bilaak maarkeetii akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa hundayyuu qabadheen dhufaa jechuudha. Karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin akkuma beekamu biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baankota akka Qajareen qabadhee dhufaa. Guyyaa kalee baankii Awwaashiin biyyoota 5 qabadhee dhufe. Guyyaa har'aa immoo baankii Qajaree tanaan baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Baankiin Qajaree malee biyyoota 5 jechuudha. Karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin akkuma dura dubbadde biyyoota 20 jechuudha. Biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Chaayinaa yowaanii, Yuuroo, Swiss birankii, Koronaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaata jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Kan nama maqaadhe biyyoota muraasa biyyoota 20 jechuudha. Karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii fi yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 jechuudha karaa baankiitiin jechaadha. Salphumatti guyyaa har'aa immoo karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin biyyoonni kun dabalaniitu jiru jechuudha. Biyyoonni kun immoo qannasaniitu jiru. Irra caala garuu biyyoota dabalantu caala jechuudha. Biyyoonni hedduun guyyaa har'aa dabalaniitu jiru jechuudha. Biyyoonni qannasaniis hin jiru garuu fakkeenyaaf paawundii fi yuuroon guyyaa har'aa hin qannasanii isaan kanarraan kan hafe biyyoonni kun immoo dabalaniitu jiru jechuudha. Salphumatti biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun immoo hir'isaniitu jiru jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a guyyaa har'aa akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birii 100 fi birii 80 tokkoo fi saantiima 42 jechuudha. Ameerikaa doolaariin guyyaa har'aa karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin dabaleetu jira jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 60 saantiima 03 kan ittaanu Kanaadaa doolaariin karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birii 100 birii 31 fi saantiima 72 jechaadha. Kan ittaanu Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birii 100 fi birii 30 fi saantiima 04 jechuudha. Awustiraaliyaan doolaariin guyyaa har'aa dabaleetu jira jechaadha. Kan ittaanu Hooman rihaalli karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birii 400 fi birii 71 fi saantiima 70. Duubaa dirhaamiin karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birii 49 fi saantiima 38 jechaadha. Biriin Duubaa irree guyyaa irraa dabaleetu jira jechuudha. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin karaa baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 43 fi saantiima 57 jechuudha. Karaa baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdi baankiin immoo biriin Duubaa baay'ee gadi bu'eetu jira jechuudha. Akkuma jedhe baankiin daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdi baankii sharafannaa irratti baay'ee gadaanaadha jechuudha. Karaa baankiitiin baankonni hundumtuu hin caalu baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdi baankii jechaadha. Kan ittaanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birii 48 fi saantiima 31 jechaadha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdi baankiin jechaadha birii 42 fi saantiima 62 jechuudha. Biriin Saawudii yookaan Saawud Arabiyaa riyaalirree karaa baankiitiin baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha birii 42. Kan ittaanu Baareen dinaarri karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birii 400 fi birii 81 fi saantiima 08. Kuweet dinaarri karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birii 500 fi birii 88 fi saantiima 28. Kan ittaanu Joordaan dinaarri karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birii 200 fi birii 55 fi saantiima 80. Chaayinaa yowaaniin karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birii 26 fi saantiima 98 jechaadha. Biriin Chaayinaa birii 26 fi birii 98 karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin jechaadha. Biriin Chaayinaa dabaleetu jira. Guyyaa har'aa Chaayinaa yowaaniin dabaleetu jira jechuudha. Kan ittaanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birii 200 fi birii 47 fi saantiima 44 jechaadha. Guyyaa har'aa paawundiin xiqqoo qannaseetu jira jechuudha saantiimoota wayii. Akkasuma immoo paawundiin karaa baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdi baankiin jechaadha birii 200 fi birii 12 fi saantiima 95. Kan ittaanu Yuuroodha. Yuuroon karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birii 200 birii 11 fi saantiima 80
6 akkasuma immoo yuuroon jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 85 fi saantima 58. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin karaa Itoo Black Marketiin birrii 200 fi birrii 26 fi saantima 38. Koronaan karaa Itoo Black Marketiin birrii 19 fi saantima 15. Koronaan akkuma kaleessatti jira jechuudha. Salphumatti guyyaa kaleerree kana ture. Koronaan tokko birrii 19 fi saantima 15 ture guyyaa raarree. Akkasuma jechaadha kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen karaa Itoo Black Marketiin birrii 3 saantima 77. Israa'el shekeliin karaa Itoo Black Marketiin birrii 60 saantima 71 jechuudha. Birriin Israa'el immoo guyyaa har'aa hin dabalee jechaadha. Kan itti aanu Egyptian Pound yookaan birrii Egypt tokko jechuudha. Karaa Itoo Black Marketiin birrii 3 saantima 56. Yemen Rihaalli karaa Itoo Black Marketiin 0 saantima 76. Hindi Ruupiin karaa Itoo Black Marketiin birrii 1 saantima 89. Kan itti aanu Paakistaan Ruupiin karaa Itoo Black Marketiin 0 saantima 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Black Marketiin guyyaa irraa kana fakkaata jechaadha. Akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankota keessa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Baankii qacareen qabadee dhufa maaliif baankii wal fakkaata miti akka Itoo Black Marketii tokko miti jechuudha. Baankiin Itoo Black Marketii tokkichuma. Baankiin immoo garaagaraa jechuudha. Baankiin Awaash, baankii daldala Itoophiyaa hunduma walumaa gala baankii walii gali jechuudha. Itoophiyaa keessa kan jira hundumtuu garaagara jechuudha. Jijjiirannaa yookaan sharafannaa sana fakkeenyaaf baankiin daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitii baankota keessa baay'ee gadaadha jechuudha. Baankiin Awaash irree baankii daldala Itoophiyaan caala, baankiin Oromiyaa irree, baankiin Dashanillee in caalu jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii jechuudha. Kanaaf qacareen qabadee baankonni hundumtuu salphumatti maqaa isaanii akkuma garaagara ta'an sharafannaa yookaan jijjiirannaa isaanii wal fakkaata miti jechuudha. Bakka fedhettu jechuudha. Fakkeenyaaf isinillee gaafa biyya galtanii tarii doolaarii fudhattanii galtanii laaltanii jechuudha. Garaagara jechuudha. Baankota hodhattan inni tokko hangana siin jedha inni tokko hangana siin jedha jechuudha. Garaagaraan wanna kana naquunnameetu jira jechuudha. Baankii Awaash gaafa dhaqu kan biraan aan jedhanii baankii daldala Itoophiyaa gaafa deemu immoo kan biraan aan jedhanii jechuudha. Salphumatti garaagaraa jechuudha. Wal fakkaata miti. Kanaaf baankii qacareenii qabadhee dhufaa jechuudha guyyaa hundayyuu jechaadha. Egaa kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu. Beerut yookaan Libneen birriin biyya Beerut paawundii jedhama. Paawundiin biyya Beerut immoo akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaan baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaaf isinillee doolaariidha. Doolaariin immoo hedduutu jiru. Ani fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhan jira. Isaan kana keessatti Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii Ameerikaa doolaariidha herreeggattu yookaan sassaabbatu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Black Marketiin guyyaa irraa argattanii birrii 100 fi birrii 81 saantima 42 herreeggattu yookaan sassaabbatu. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan birrii 100 birrii 60 fi saantima 03 herreeggattu yookaan sassaabbatu malee warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanaa miti Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechaadha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.